Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota raadii fuuddi chaayinaalii baga nagaan dhuftan jedhaa gara chaayinaalii kootii warri haarawaa taatanis sabiskiraabii godhaa maatii kootaa warri duraan taatanis galatoomaadha. Adhammoo viidiyoo haaraa qabadhee dhufeeraa. Viidiyoo haarofni kiyyaa marmaree akkamitti akka hojjetamuudha. Marmaree baay'een keenya ni beennaa garuttuu kaadhol yaadachiisuudhaafi kan ittiin fayyadamee marmaree kana godhuu fi aannanii fi zayitaa fi sukkaaraa fi ashaboodha. Akkana fakkaataa ka marmaree ni beektanii marmareen bakka guddaa qabdi. Gararsiifaatti abbaa manaatiif hojjetamaa, hiriyyaaf hojjetamaa, gumaacha nama bira deemuuf hojjetamaa, keessummaa nama dhuftee waa baay'ee fayyadamna. Baay'ee bareedaadha. Marmaree ol yaadachiifna kaakee biyya alaatittis hojjetachuun baay'ee baay'eessaadha. Ciree kennaafis namni hojii qabummoo hojjetattee lafa kaatee torbaanillee 15 eeguu danda'a. Firija keessa keenya achi ho'uu isaatiin yoo fayyadamne nyaata baay'ee filatamaadha. Baay'ee bareedaadha. Ijoolleefis baay'ee gaariidha. Kanaafuu hojjedhaatii yaalaadhaan jaalattan jedhee abdiin qaba. Marmareen baay'ee gaariidha. Gara keenya kanatti faa baay'ee jaalatamaadha. Gara Arsiititti. Kanaafuu kaa'amamee holumaan laallaa amma harka dhiqadheeraa sirritti sukkuumaa. Sirri sukkuumeetiin kaamee holiin hojjennaa hamma dhuma viidiyoo nafaana turaa isiniin jedha. Galatoomaadha. Amma sirri sukkuumadha. Geesseeraa sukkuumee yaa'u akka bukaa'uu akka lixi kaawwaniin eenyu homa sangoonaa. Amma kanan godhadhaa bootaa dhiqadhee qopheeffadhee jira. Harcee akka walitti na jalaan qabanneef jalatti godhadheera. Ammasuma irratti kaadhini akka dafee naarii gamuudhaafi osoo garbuu ta'e immoo achumaa qoshoraatumaan hamma riddu san harka keessa godhattee riddaa. Kuni qamadii waan ta'eef dafee addaan namaa hin deemu. Kanaaf akkas godhee garbuu hoo qabaattan garbuu fayyadamtan baay'ee baay'eessaadha. Xiqqoo qamadiitti gootanii amma garuu ani qamadii qofa fayyadamee qamadii yeroo riganii baay'ee nama dhiba. Kanaaf akka salphatti naa ta'uuf kana godhee akkana hoo gootanis haala salphatti siilaallee rigachuu dinaddeettan jedha. Amma narrigaa. Sirri qal'ifnee riguu qabna. Amma gara lamaanitti godhaa. Dura keessatti maraa amma deebi'ee immoo duubatti maraa. Baay'ee bareeda isaati. Haaluma salphaadhaan waan nama dhibuu miti. Eenyummaan illee hojjechuu waan danda'udha. Kun amma argitanii akkuma argitan kana bareeda ta'ee jira. Kun laalika bareeda ta'ee jira. Akka addaan nu jalaan yaanee fi addaan nu jalaan cabneef akkanatti sirreesseetiin godhaa.
kaamee biyya keenyatti immoo wiixaan goonaa ani immoo kanaan fayyadameera. Istikiikiin illee godhachuu ni dandeettanii isinii akka addaan na jalaan facaafneef illee hin bareedallee. Amma immoo akkanatti illee hojjetatuu dandeettanii. Akkanatti bakka 3 bakka 4 goonaa kana akka waliin nuu qabatuu fi ni bareedallee. Amma eeleen kiyya oo'ee jira. Amma sirra naqadhaa. Amma kunoo bilchaataa jira, argitanii bilchaataa jira, bareeda ta'ee bahaa jira. Bilchaatee akkuma argitan kana amma dhadhaa baafadhee qopheeffadheera. Dhadhaa kana asitti nan buusaa. Dhadhaa kanatti immoo barbaree godhaa. Barbaree fi bassoo fayyadama. Bassoon ni mi'eessallee, dhadhaallee irra ni dhaabaa. Kanaafuu akka malee namatti tola. Bassoo itti godhattanii jettanii bassoo qabaattan bassoo fayyadama. Bassoo hin qabaanne immoo dhadhaa qabbaneessaa ho'aa osoo hin ta'in dhadhaa xiqqoo si qabbanaa'ee jedhee yeroo isaan gootan isa itti gootanii baay'ee bayeessaadha. Dhadhaa ho'aa hoo ta'e immoo irra hin dhaabatu, gogaa isin jalaa taa'aadha. Kanaafuu bassoo qabaattan bassoon fayyadamaadha isiniin jedha. Ammas keessa kennee sirriitti akka inni nu jiidhu goona. Akkanatti goonee meeshaa keessa naqannaa. Ana qoriidha keessa kaa'adhaa akka biyyaan yaadattan jedha garuutti. Yaa qorii qopheeffadhee jira. Qorii keenyatti naqannaa. Warri biyya alaa jiraattan kaa'adha ni yaadattanii biyya akka biyyaatitti. Akkanatti itti naqannee qorii keenya keessa kaa'annaa. Gumaata yoo deeman kanan namaa fidanii kanan nama biraan naqanii. Kunoo argitanii akka itti bareedu baay'ee bareeda. Argitan kaa'adha. Anis gumaata hida. Baay'ee bareedaadha dhugaan isiniin jedha. Nyaata bareedaadha. Hojjedhaa yaalaadha. Warri raaffattanillee yaadadhaa hojjedhaa isiniin jedha. Ni jaalattan jedhee abdiin qaba. Baay'ee nyaata akka malee namatti tolu. Kanarratti aannan daffattanii yoo nyaattan nagatti naa tura.